isaan dursanii fiinoo kan jedhamu yookiin immoo waan qara qabu waan foon sun itti affeelamu keessa kaa'aniitu otoo Waaqayyoo hin aariin isaan gara qoonqoo isaaniitti godhatu ture. Ela dhaggeeffadhaa. Yoo barbaadan immoo iddoon aarsaa dubartoota faana akka barbaadan ta'u ijoolleen kun akka barbaadan gaa'isu manni Waaqayyoo mana Waaqayyootti hin fakkaatu ture. Waaqayyo hin ka'an hin jiru, Waaqayyo hin lolaan hin jiru, Waaqayyo hin dubbataan hin jiru, akka barbaadan ta'a turani. Waaqayyo garuu mana isaa irratti waan hin dhimneef, Waaqayyo mana isaaf gatii guddaa waan kennuuf. Waaqayyo teessoo irraa ka'e. Nadagaatu Waaqayyo isa irraa ka'e. Dabala dubbadhaa Waaqayyo isaa ka'e. Teessoo isaa ka'e. Mee Waaqayyo mana isaa jira jedha. Waaqayyo mana isaa jira. Dubbadhaa baasaati Waaqayyo mana isaa jira jedha. Waaqayyo mana isaa jira. Ittuma dabala Waaqayyo mana isaa jira jedha. Waaqayyo mana isaa jira. Yoo barbaadan dubara miidhagdu mana Waaqayyootti akka barbaadan godhu. Yoo barbaadan abbaa barbaadan mana qulqullummaa keessa ari'u. Akka barbaadan gaafa isaan ta'an Waaqayyo Saamu'eel mucaa wallaalatti dhufee sagalee dhageessisuu jalqabe. Maali jennaan hani mana Eelii nan dheekkama. Dhala Eelii akka isaan ola deeman hin deemne nan godhe. Zari Eelii lafarraa haxaanan kaani Waaqayyo. Ibiddaanan kaanaan mucaan maaltu nattaasaa jira jedheetu gara Eeliitti fide. Eelii maal jettennaan hani yoomansi waamee dhaqina fide. Hani beektu sabni Waaqayyoon dubbatu jedhee dhiiseera waan ta'eef. Ammas gara Eeliitti fidnaan mee achuma ciisiti yaa gooftaa maal jettee dhiina irraa dhageenye sitti maa'ee. Achi mucaan hin ciisaa maal jette yaa gooftaannaan Eelii qomoo isaa hundumaa dheekkamuma ni ka'eera. Maal jennaan garaan koon gaddi amma dubbii kootiin hin dhufa. Ela dhaggeeffadhaa. Oh haleluuyaa. Saanduqa kakuu baatanii lolatti gaafa seenan Waaqayyo ijoollee Eelii guyyaa tokkotti lama walirra naqe. Dhufanii kaatanii dhufanii Eelii ijoolleen kennuman jennaan inni immoo mataadhaan garagalee du'e. Kana achi biyya Itoophiyaa keessatti yeroo dheekkamsa akka ta'e dhaloonni kam akka beeku nan barbaada. Hafuurri qulqulluu waan dubbatu dhagaa. Amma namoonni akka jedhu Waaqayyo dhiiseera waan barbaanne yoo ta'an Waaqayyo dhiiseera waan barbaanne yoo goone miti. Waaqayyo gatiitti baase mana isaa dhiisee hin beeku. Ameen. Maaloo nama si bukkeetti mandaan iddootti banameera rakkoon qabuun baay'ee awwaaleera. Beena dhagaame rakkoon qabuun baay'ee ajjeeseera. Namoonni nama maal barbaacha dhufe baay'een isaanii coggarraa dhukkuba taanaan coggarraa qoy isarra kan caalu tokko jira. Namni kamuu lubbuunsa lafarraa akka dheekkamsaan ka'u yaada Waaqayyoo miti. Ittima du'uun kee yaada Waaqayyoo miti jedhaani. Du'uun kee yaada Waaqayyoo miti. Qabaatti dubbadhaa du'uun kee yaada Waaqayyoo miti jedhaani. Du'uun kee yaada Waaqayyoo miti. Ittima du'uun kee yaada Waaqayyoo miti jedhaani. Du'uun kee yaada Waaqayyoo miti. Ijoolleen Eelii akka jedhan Waaqayyo maaliin jira jedhan. Kami Waaqayyoon ni lolu jedhan. Kami inni dheekkamu jedhan. Bara kana akkas fakkaata barichi. Meerre Waaqayyo bara dhaloonni jechaa jirudha. Meerre Waaqayyo keessaayyuu amantoonni bara jallinatti galleedha. Har'a lallabee tokko gooftaan na waame dhugaa Waaqayyooti natti tola. Bara dhaloonni jallinatti galeedha. Waaqayyo maal jedha waa'ee koo jedha malee Waaqayyoon akkamitti wajjin deemaa jiran jedhu dhaloonni. Baay'een namaa raajii dhaga'uuf gara waldaatti fiiga. Sanyoodha amma qidaametti garuu waa barbaade borcaa oola. Manni Waaqayyo waan hundumaa walitti qabatee jira. Magaazana ta'e. Garuu Waaqayyo akkas jechaa jira nan calala jechaa jira. Ameen. Gidi qabina dhaga'uu baadhus Waaqayyo barri calalu bara kana jalqaba. Ameen. Ameen hafuura qulqullu. Akkas naan jechaa jira hafuurri Waaqayyo mana kootti hin gaa'isamu nan lola naan jechaa jira hafuurri Waaqayyo. Ameen. Meerka keessan ol kaasaa Waaqayyo lola jalqaba jedha. Waaqayyo lola jalqaba. Ittima Waaqayyo lola jalqaba jedha baasaa. Dabala Waaqayyo lola jalqaba jedha. Waaqayyo lola jalqaba. Itti dabalaati Waaqayyo lola jalqaba jedha. Waaqayyo lola jalqaba. Illola Waaqayyo. Ameen. Illola Waaqayyoon jedha. Ameen. Dhugaa Waaqayyootiin dhageessu dheekkamsi Waaqayyo gurguddaan biyya Itoophiyaa irratti bu'uu jalqaba. Ameen. Maali naan jennaan Waaqayyo dhalootaan na tuffate naan jechaa jira hafuurri qulqullu. Dhagaa ijoollee Eeliitiin Waaqayyo jira hoo dhaqxanii jettan Waaqayyo maaliin jira isiniin jedhu. Eessa jira Waaqayyoon? Ijoollee tajaajilaati immoo. Ijoollee eenyuutiin jedhe. Ijoollee eenyuutiin jedhe. Tajaajiltoonni waldaa garaa garaa irraa dhuftan faarfadhaa lallabaa dura bu'aa Waaqayyoon sodaata. Ittima sirriitti Waaqayyoon sodaatama. Waaqayyoon sodaatama. Ittima sirriitti gurratti jedhaati Waaqayyo hin sodaatama jedhaani. Waaqayyoon sodaatama. Namni jiraatu jedhaani. Namni jiraatu. Nama
waaqayyoon sodaatu dheedhaani. Itti maa namni jiraatu nama waaqayyoon sodaatu dheedhaani. Biyyi waaqayyoon hin sodaanne hin baddi. Mootonni waaqayyoon hin sodaanne hin badu. Gurguddoonni waaqayyoon hin sodaanne hin badu. Kan waaqayyoof hin jiraanne hin badu. Dhugaadha wangeelatu ragaa ba'a. Sodoomiif Gomoraa waaqayyo kan inni balleesse namni manca'ee akka garaasaa taanaan dhagaa ibidda gaditti roobse waaqayyo. Dhagaa jirtu? Dhagaa akkamii? Maaloo dubbadha dhagaa akkamii? Mee dabala dubbadha dhagaa akkamii? Kanaan waaqayyo akka jedhe Looxiin atii fi maatiin kee firoonni kee daba keessaa baqadhaa jennaan keessaa baqate garagaltanii duuban ilaalina ibidda cimaa jira jennaan haati manaan Loox akka jedhe mee waaqni inni dubbatu kun maayinni istii cheekiin godhatte hennaa garagaltu soogidda taate hafte amma irratti soogidda ishii. Hello waaqayyo faana qalladamu. Itti maasirritti waaqayyo faana qoosaan hin jiru jedhaani. Waaqayyo faana qoosaan hin jiru. Itti maasirritti waaqayyo faana qoosaan hin jiru jedhi. Waaqayyo faana qoosaan hin jiru. Ibidda faana taphattee beektaa jedhin. Ibidda faana taphattee beektaa. Waaqayyo ibidda gubuudha jedhaani. Waaqayyo ibidda gubuudha. Waldaan kiristaanaa maal lallabaa jirti? Haraara waaqayyo qaba lallabdi. Waaqayyo akka inni dheekkamu dhaloonni sodaachuu akka qabu waldaan kiristaanaa lallabaa jirtu. Ani isin garuu erga tokko qabna. Waaqayyo inalcheesas hin jiraachisas. Ameen. Balleessutti kaanaan kan akka waaqayyo zarii lamarraa dhumuuf immoo jiru. Ameen. Itti maa hamaan akka waaqayyo jiru. Hamaan akka waaqayyo jiru. Waa isa sirriin sinitti maa itti sirriitti hamaan akka waaqayyo jiru. Hamaan akka waaqayyo jiru. Qaalluun lafarraa innaa dhuguubu shanjaajjeeseera taanaan lama yoo si hafe mana waaqayyotti fiigda. Macaafni qulqulluu innaa dubbatu garuu namni namaanoo walitti bu'e mamma nama xaraarseedha. Namni waaqni wal lollaan jidduu araara kan dhaabbatu hin jiru. Zarii dhuguuguutti balleessuutti eekkamee murteessinaan kan akka waaqayyoon jiru. Gibxiini yookiin warra Misiraa waaqayyo galaanaan areennaa dabarsu Israa'elis namadha Gibxis namadha. Garuu zarii isaanii tokkitti lafatti dambisa. Hangafa du'aan kaasee isaan dinnaan haree balleessa. Hello. Mee harka keessan ol kaasaa. Ol kaasi gibbiin qabeenya sirriitti ol kaasa. Gara fuulduraatti jedha. Nama araara waaqayyo qabu jiraata jedha. Araara waaqayyo malee jedhaani. Guyyaan fuuldura keenyaa jedha. Guyyaa sodaachisaadha jedha. Dhugaa waaqayyo isa jiraata isaarra miidiyaan dhageessan gararraa wanti Itoophiyaatti deemaa jiru jira. Yesus gooftaadha. Dhaloonni baay'een akkas jedhee bara kaffitaati, bara ol jechuuti, bara maal jechuuti. Isaanni kun jilmaas akkasii miti. Warra waaqayyoon sodaatantu eebba arga kanaan booda. Inni dhageessu dhugaa keessatti kan sodaatamu paastariis akka kootii wangeelaawwii raajii isaan kana sodaata malee namni cubbuu hojjechuuf otoo namni itti dhufe paastariin natti dhufe wangeelaawwiin natti dhufe wangeelaawwiin sittaa dhufu paastariin sittaa dhufu yoo baay'ate sitti lola si dheekkama. Waaqayyoon boo dukkana keessatti sin arga. Waaqayyo jala baqatanii ba'uun hin jiru jedhani. Waaqayyo jala baqatanii ba'uun hin jiru. Nuun jedhina waaqayyo jala baqatanii ba'uun hin jiru jedhini. Waaqayyo jala baqatanii ba'uun hin jiru. Waaqayyo jedhani. Waaqayyo iddoo hundumaatti si arga jedhani. Iddoo hundumaatti si arga. Daawit akkas jedha ani yoon ol ba'e achi jirta. Yoon gadi bu'e achi jirta. Lafa keessa soon gadi bu'e achi jirta. Eessan si dhokata jedha waaqayyo. Ijji waaqayyo iddoo hundumaatti ibsaa. Ameen. Hello. Asteenyaa amma ta'u waaqeffannu isa biyya alaa sichi isaan argu. Namni gaafa mana cufatee cubbuu hojjetu gaafa dukkana keessa cubbuu hojjetu namatu sin argine. Hello. Dukkana keessa ija arguu qaba waaqayyo. Mee ameen ameen ameen. Ameen. Mee ameen ameen ameen. Ameen. Harka keessa ol kaasaa waaqayyoon arga jedha. Waaqayyoon arga. Dabalaati immoo waaqayyoon dubbata jedha. Waaqayyoon dubbata. Dabalaati dubbadhaa waaqayyoon dubbata jedha. Waaqayyoon dubbata. Kanaan booda waaqayyo akkuma jedhe ijoollee Eelii invitee Eeliin mataadhaan garagalee du'e akkas jedhe sanyiin Eelii akka hin jiraanne annan godha jedhe Waaqayyo. Edda sanyiisi waaqayyo dabarsee hin lolan dheekkamu. Amma wanti guddaan ani dubbachuu barbaadu humna sagalee waaqayyooti. Sagaleen waaqayyo eebbisuuf, sagaleen waaqayyo jiraachisuuf, sagaleen waaqayyo dheekkamuudha humna guddaa qaba. Hela dhaggeeffadha. Yeroo waaqayyo dheekkamu biyyi nagaan qabu. Elamma namoonni kaameeraa ilaalaa amma bishaan guddaatirra yaa'a dhagna isaarra jaarsa kana. Tokko lama sadii.
kottu mee waaqayyo kan sitti dubbachaa jiru akka mirra yaa'eera kottu ergaa kittan deebi'a. Argansa guddaa argana hafuura du'aati nan arga kan itti ergame. Isai harkas qabaan jedhe ergamaa du'aal kan itti ergame nan arga. Guyyaan itti fufsiisa maqaa Yesuusiin. Isai akkam irra yaa'aa jira. Irra yaa'aa jira. Rooba asiin irra yaa'aa jiran jedhe bishaaniin hin dubbatu. Siraa sataanaan immoo daqiiqaatis kunoo. Ijoollee namaa. Alaafeessaan dhibba shaggaleera jechaadha mucaa. Dhibba shaggaleera jechaadha. Abbaa abbaa maal sin gochaa jira? Dubbadhaa mee sin hollachiisa? Kecha sin urgufaa jira? Mormatu sin inni hojjetu miti? Sin qabeera morma? Amma mormichi gaa ni hiikkata. Ishi kana ishi. Asai. Ameen jettanii namni kun. Harka keessan ol kaasaa. Akkuma jaarsi kun mara kan xaxamee gaariin fe'amee dhufee hiikame har'aa fi hiikamtee galfamna hiika Yesuusi. Harka natti qabe hiikamtee galfamna hiika Yesuusi. Hiikamtee galfamna hiika Yesuusi. Xaxamtanii kan jirtan siniikeera. Siniikeera maqaan Yesuusi. Siniikeera maqaan Yesuusi. Apa kau memurah kisah dosa? Wow. Duga? Amma fayyun sedikit bekam. Amma sini saya kata. Sini saya juga di sana makanya Yesus. Jangan kebakani daima. Sini saya juga di sana makanya Yesus. Oh, amin amin. Amma mangu donaga namti re shago tani. Hah? Amma naga. Om tunjuru nama kes. Minin. Amin jadak. Dapat ketika nada kan kita dia. Wagga era gadi jette akka deemtu kan si godhe waaqayyo waaqni macaabarana sirraan kaasa siin jechaa. Amen amen amen. Kanaan booda mataa buusee deemtu siin jedha furuu waaqayyo. Kanaan booda gadi jettee deemtu jettee deemtu sanii qabda maqaa Yesuus. Zanaa itti deemsi kofiyaa isaanii. Zanaa dhataa amma fayyitanitti bilisa dhiiga Yesuusiin. Amen amen amen. Kanaaf gara keettan deebi'a amma dhaggeeffadhu naanna'e gara kootti.